Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waboon kaan himamtoota haaraa leenjisaa ture haala ho'aa ta'een eebbisiisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromootiif bana tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuu cinatti ilmaan Oromoo roorroo fi cunqursaa saba isaanii irra ga'aa jiru jibbuun manaa ba'an simachuun leenjii siyaasaa fi loltummaa kennee fi dirqama itti aanuuf bobbaasuu isaa Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii gabaaseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa himamtoota haaraa leenjisaa ture haala ho'aa ta'een eebbisiisuu isaatu himame. Eebbifamtoonni kunneen barnoota siyaasaa caayaatti akkasuma barnoota waraanummaa caa'aa fi shaakala dirreetti leenjii ga'umsa qaamaa waraana riphee lolaaf fayyadus fudhachuun haala gaarii ta'een xumuruu isaanii gabaafame. Eebbifamtoonni kunneen marsaa riqicha tokkummaa jedhamuun akka moggaafamanis himameera. Sirna eebbaa kana irratti qondaalonni waboo sadarkaa olaanaa irra jiran argamuun eebbifamtootaaf ergaa baga geessanii fi kallattii gara fuulduraa irratti haasaa taasisaniiru jedhame. Oduma wal qabatuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu isaa beeksiseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddu galeessaa godina Shawaa Kaabaa Yaayyaa Gullalleetti waraana bilchiginnaa leeluun du'aa fi madoon adabuu isaa gabaafame. Waboon tarkaanfii cimaa kana gaafa gayya 29 bara 2025 Yaayyaa Gullallee bakka dirree jedhamutti kan fudhate yoo ta'u, kanaanis loltoota bilchiginnaa 7 battalatti ajjeesuun 8 kataanaa ammoo madeesseera jedhame. Gama meeshaatiin ammoo qawwee hakiimaa 14 fi rasaasa hakiimaa 2,000 irraa eeggachuun dantaa qabsoof oolfachuu isaa gabaafamee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa godina Wallagga lixaa Gullisootti tarkaanfii cimaa fudhachuu isaa gabaafameera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa kana guyyaa dheengaddaa gaafa gayya 31 bara 2025 aanaa Gullisoo ganda Calliyaa Yakkaatti kan fudhate yoo ta'u, kanaanis loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee hakiima 2 hidhannoo fi uffata waraanaa irraa eeggachuu isaa gabaasicha ibsa. Oduu keenya itti aanuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaabee Dongoroota leellaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo guyyoota muraasa dura raawwatanii namoonni 20 caalan lubbuu dhabuu isaanii himame. Ganda Uumaa Gaaleessaatti haleellaa raawwatame kanaan maqaan namoota lubbuun darbee miidiyaaleef qoodameera. Haleellaan gayya 23 bara 2017 raawwatamuun dura bakka bu'oonni uummataa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaatti si'a 7 ol deddeebi'anii uummataaf dhaqqabaa jedhanii iyyataa akka turan gabaasichi eereera. Warri iyyata deemellee deebi'ee osoo hin galin hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo guyyaa tokkotti namoota nagaa 20 caalan nurraa fixanii jechuun jiraattonni yaada isaanii kennaniiru. Warra lubbuun darbe keessaa daa'imman, haadholii fi maanguddoonni illee akka keessatti argaman himame. Kanneen haleellaa finxaaleeyyii faannootiin lubbuun darbe Aadde Nafiisaa Aliyyee, Aadde Hayaat, Sheek Bashir, Sheek Abdul Qaadir, Obbo Abdurrazaaq, Obbo Muhammad Jamaal Ahmad, Obbo Jamaal Faaraa, Obbo Abrahaam Hasan, Obbo Hasan Bakraa, Obbo Aliyyi Tashaabaa, Obbo Ammaaduu, Obbo Juwaar, Obbo Abdusalaam Adam, Obbo Miidhaqsaa, Obbo Najaash, Obbo Amansiisaa, Abrahaam Beettaa, Obbo Ahmad Yuusuf, Obbo Aliyyi Ahmad kanneen jedhaman akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Kanneen lubbuun darbe malees namoonni hedduun madaa'anii dhaabbilee fayyaa garaa garaatti yaalamaa jiru jedhame. Oduu keenya itti aanuun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad obbo Mallas Zeenaawii galateeffachuu isaanii miidiyaaleen gabaasan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad haaromsaa guddicha Itoophiyaa fulbaana 9 eebbifama jedhamee eegamu ijaarsa isaa eegalchiisan muummee ministeera Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiif galatatu malaa jedhan. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy marii sadarkaa ministeeraatti gorsaa dhimmoota hawaasummaa isaanii waliin iddoo piroojeektichi jiru gubbaatti taasisaniin aangaa'ota duraanii galateeffatanii jiran. Muummeen ministeera duraanii Mallas Zeenaawii haala mijataa ture fayyadamuun haaromsaa jalqabsiisuu isaaniif galateeffatamuu qabu jedhan. Tarkaanfii sirrii bulchaa biyya tokko irraa eegamu ta'ee ibsamuu akka qabus kan ibsan Dr. Abiy haa ta'u malee isaan ijaarsi piroojeektichaa eegalee waggaatti lubbuu dhabanii jedhan. Yeroo muummeen ministeeraa Mallas Zeenaawii boqotan ijaarsi piroojeektichaa sadarkaa jalqabaa irraa akka tures kaasan. Sanas ta'u garuu jalqabsiisuu isaanii qofaaf galata argachuu qabu, gatiin isaanii beekamuu qabaa jedhaniiru. Muummeen ministeeraa Mallas booda aangoo qabatan ministeerri muummee Hayilamaariyaam Dassaaleeny hojii ijaarsa piroojeektichaa itti fufsiisuu isaaniifis galateeffatamaniiru. Waggaa 14 dura piroojeektii humna ibsaa Afrikaa keessatti tokkoffaa akka addunyaatti ammoo maqaa guddaa qabu kana dhagaa bu'uuraa kaa'uun kan jalqabsiisan Mallas Zeenaawii ta'uu isaatu himama. Sana booda muummee ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleeny
hojiin ijaarsa pirojektichaa daddaqamullee hanga tokko akka fuulduratti deemu tattaaffii taasisaniiru jechuun kanaafis galatii akka maluuf ministeerri muummee Itoophiyaa ammaa Abiy Ahmed dubbatanii jiran. Yeroo sanatti bulchiinsi pirojektichaa hanqina akka qabaachaa ture kan kaasan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy kunis haala siyaasa waliigalaa biyyattii keessa ture irraa akka ka'edha jedhan. Hojiin duraan ture haala amma pirojektichi itti xumurame waliin abadan wal dorgomuu hin danda'u ka jedhan Abiy sababa pirojektii kanaa walitti bu'iinsii fi waraanni kan ammaate wayita ijaarsi xumuramuu jala ga'e ta'uu dubbatan. Yeroo sana bishaan ittisuun waan hin turreef dhimmi falmii ijoo ture akkaataa itti bishaan guutan ture jedhan. Falmii guddaan kan ture pirojekticha xumursiisuu irratti madda maallaqaa barbaaduun maashinoota galchuu walitti bu'iinsii fi waraanni kan heddummaate sana boodadha jedhan. Morkattoonni hedduun biyyaa ba'anii leenji'anii kan rakkisan sana booda tures jedhu. Gama qormaata mudateen wal dorgomsiisuun danda'ama jechuu osoo hin taane galata maluuf garuu qixa sirrii ta'een qaama gumaache hundaaf galchuun akka barbaachisu dubbatan. Erga ijaarsi eegalameen booda muddama cimaa Masirii fi Sudaan waliin seentee ka turte Itoophiyaan baasiidha kanaa guutummaan kana guugde maallaqa uummata irraa walitti qabameen ta'uu ibsiti. Ijaarsa hidha guddichaa waggaa 14 fudhate kanaafis baasiin doolaara biliyoona 5 taasifamuu himameera. Ministeerri muummee Abiy tibba marii isaaniitti ga'een uummata Itoophiyaa bara keenyaa fi kan kanaan dura ture bakka hin bu'u abbaan qabeenyaa ijoon uummata Itoophiyaati jedhaniiru. Haa ta'u malee baroota keessatti dhimmicha murteessuun kan namoonni dursan osoo hin arbeeffamin yookaas osoo hin xiqqeeffamne haaluma sirrii isaaniitti galateeffatamuu akka qaban Abiy kaasuudhaan nuti seenaa akka saamnu osoo hin taane dhaloota seenaa hojjetu ta'uu keenya yaaduun barbaachisaadha jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy yeroo namtolchaa hidha Abbayyaa irratti uumame nigaatii jechuun moggaasuu himaniiru. Hiikni isaas barraaqa akka ta'e gabaafame. Ministeerri muummee haasaa dhimma kana irratti taasisaniin hariiroon hidha Masirii Asiiwwan irratti uumametti hoogganaa biyyattii yeroo sanaatiin maqichi moggaafamu kaasuudhaan hidhi Abbayyaa fi haroon kun garuu kan nama tokko garee tokko qofaa wal qabatu akka hin taane kaasanii harichi nigaat hidhichi ammoo haaromsa jedhamu ibsaniiru. Hidha guddicha haaromsaa xumuruun kadhannaa dhumaa dachaa seenaa Itoophiyaa keessatti mirkaneessuuf hawwii koo dhumaatii ka jedhan Abiy yeroo kanatti hidhi Sudaanii fi Masirii keessatti argaman ga'an ol yookaas bishaan hanga beekamuun ol jira bishaan liitira tokkolleen jalaa hin hir'anne jechuun dubbatanii jiranii. Oduu keenyatti aanuun Puutiin michummaan Chaayinaa waliin qaban gulantaa haaraarra ga'u ibsan. Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin gita isaanii Chaayinaa Shii Jiinpiing waliin Beejingitti wayita marii eegalan yaada kennaniin michummaan isaanii gulantaa olaanaarra ga'uu kaasaniiru. Hiriyaa ko'anii fi jilli Raashiyaa marti hiriyootaa fi waayillan keenya Chaayinaa waliin irra deebiin wal arguu keenyatti gammachuun qabaa jedhanii wayita dubbatan viidiyoon agarsiisu waajjira pirezidaantii Raashiyaa gadhiiseera. Waliin dubbiin walitti dhiyaannee goonu hariiroon Raashiyaa Chaayinaa hangam takka tarsiimaawaa akka ta'e agarsiisa. Amma gulantaa ammaa dura ga'e hin beekne irra ga'eera jedhan. Duraanis walumaan turre ammas walumaan turraa jedhaniiru. Shiin guyyaa boruu sirna agarsiisa waraanaa guddaa magaalaa Beejingitti qopheessaniiru. Yaadannoo guyyaa injifannoo kana irratti dureewwan biyyoota adda addaa hedduun ni argamu. Shiin Puutiin yoo dubbatan hariiroon Chaayinaa Raashiyaa jijjiiramaa idil addunyaa keessatti cimee dhaabbateera jedhan. Sirni bulchiinsa addunyaa qaaffii amansiisaa ta'e ijaaruuf Beejingii Moskoo waliin hojjechuuf qophii ta'us kaasan. Chaayinaan guyyaa boruu waggaa 8ffaa humnoonni Jaappaan waraana addunyaa lammaffaa irratti harka itti kennatan yaadachuuf agarsiisa waraanaa guddaa amma dura agarsiiftee hin beekne mul'isuuf qophaa'aa jirti. Ji'oota 3 dura Shiin gara Moskoo imalanii yaadannoo Raashiyaan sirna Naazii Jarmanitti kuffiftee irratti hirmaataniiru. Wal argaan Shii fi aangaa'ota addunyaa biroo kun wayita Beejing sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uumtuu gamaa dippiloomaasii fi kaaniin cimsuutti jirtutti gaggeeffama. Wayita bulchiinsi Tiraamp Chaayinaa dabalatee biyyoota kaan irra gibira kaan Shiin US waliin tasgabbiin daldaluuf fedha qabaachuu ibsaniiru. Chaayinaa fi Raashiyaan amma dura michummaan isaanii daangaa hin qabne akka ta'e ibsaniiru. Yaa'ii isaanii wiixata gaggeeffame irratti Puutinii fi Shiin mootummoota warra lixaa balaaleffataniiru. Shiin biraa qabuun Ameerikaa yoo komatan Puutiin ammoo weerarri Yuukireen irratti baname sirrii akka turee fi kan kakaase warra lixaa ta'uu himatan. Puutiin yaa'iin wiixataa dureewwan akka Indiyaa, Iraanii fi Paakistaan fa'aa hirmaachise sirna moofaa biyyoota Awurooppaa fi Atilaantikaa irratti xiyyeeffate sirna haaraadhaan bakka buusuuf bu'uura kakaa'edha jedhaniiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Unis
imala baaburaa sa'aatii 24 booda agarsiisa waraanaa roobii boruu gaggeeffamu irratti ni hirmaatu jedhameera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra farkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii Keelloo hafe waliin turtii gaarii.